Akkam jirtu kabajamtoota, maamiltoota, kabajamtoota, miseensota keenya baga gara chaanaalii keenyaa nagaan dhuftan. Sooshaal miidiyaa garaa garaa irratti liinkii kanneen beeksisuun kiyya ni yaadatama. Liinkiiwwan kun appilikeeshinoota yeroo har'aa kanatti namoota hedduu irraa jireenya isaanii jijjiiruu bira dabree tujjaara isaan taasisedha. Kana gaafa keessa seentan haala gaariin argachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinoonni kunniin yoo liinkiiwwan ani sheer godheen isiniif dide asirratti chaanaalii kanarratti na dubbisaa yookaan immoo karaa lakkoofsa 92193306069 teelegiraamii kiyyaan na barreessuu ni dandeessanii. San booda erga liinkiiwwan kana kilik gootanii kallattiimaan gara appilikeeshinii keessan iskiriinii moobaayila keessanii irratti bu'ee isin eegaa jechuudha. Kanaaf inni appilikeeshinichi kun keessaa inni tokkoffaan isa kana irratti kilik erga gootaniin booda akkuma seentaniin appilikeeshiniin kun garam isin geessaa gara jara kanaatti isin geessaa jechuudha. Akkuma seentaniin jalqaba irratti warri argattan warra kanatti isin geessaa jechuudha. Warra asirra taa'an kana. Warri kunniin warra vaariyaal bahanii appilikeeshiniin isaan beekee qarshii hedduu yoo xiqqaate qarshii 30,000 guyyatti miinimam namoota kanneen keessaa nama qarshii 15,000 gadi kan nyaatu hin jiru jechuun hin danda'ama. Kana mirkaneeffachuu hin dandeessan. Haa ta'u namni yeroo baay'ee gara kana waan yoo dhufu isaan kana argata. Isaan kana yoo argatu isaan onlaayinii jiranii hin galmeessanii ejentii ofii jalatti ni galmeessanii erga galmeessaniin booda bakka inni jiruyyuu quban qaban jechuudha. Namtichi ofii isaatii hojjetee dandeettii qabaatee hooka hojjetee itti dhufu taate isaan fayyadamaa ni ta'u yookaan immoo wanti isaan isa gargaaraniif hin jiru jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu namni isaan kana jalatti asitti galmaahee appilikeeshinii kanarraa abdii kutachuudhaan dhiisaa jechuudha. Maaliif isaan isa beekanii isa gargaaruu hin danda'anii inni akkasitti itti dhiyaatee hojjechuu hin danda'u hedduu appilikeeshinichi waan nama harkisu jechuudha. Warri akka ani isin gargaaru barbaaddan jalqaba ishee tana gara mirgaatti jirtu tana ishee tana kilik gootanii erga kilik gootaniin boodatti asitti ishee erga kilik gootaniin booda asitti iddoo kanarratti maay ejantii ta'ettu argattanii maay ejantii ta'ettu kana erga kilik gootaniin booda maaltu isinii dhufaa? Iddoo kanarratti ejanti ID ka'edhutu isinii dhufa. Ejanti ID san immoo lakkoofsa tana galchitanii jechuudha. 45 71 97 50 ishee tan inni galchitanii saniin booda please enter agent ID isiniin jedha irra deebi'ee yoo isa katuu xan taate konfirmi isin jedha. Konfirmi yoo ta'an kallattiin na biraan dhuftanii kallattiin akka isin bu'aa qabeessa irraa taatan akka isin appilikeeshinii kanarraa fayyadamaa taatan isin taasisaa jechuudha. Wanna hundaa barnoota hundumtuuyyuu waa'ee appilikeeshinii kana erga ID kana guuttanii bakka kana dhuftanii isiniif ibsuun ni danda'a. Wal arginaa appilikeeshinichi keessa wal arginaa waan ta'eef akkasitti irraa fayyadamaa ta'uu ni dandeenya. Hedduu galatoomaa koottaa isiniin jedha. Nagaan naaf ta'a.